bira jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaa kanaan isinitti himuuf fuuldura keessatti bahee jira. Oduu isaa kanaa kan isinitti manuma sana argaa jirtanidha. Duraan suursa matootoo duraan eegala. Rakkinoonni bara 2014 keessa turan nurraa dabarbu'ennee eegaa turrus bara 2015 kan caalayyuu itti nutti cime jedhan barattoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa miila isaaniitiin deemanii gara kana dhufan. Yeroo qofaa mooraa keessa turreetti rakkinoonni garaagaraa nu mudateera jechuun barattoonni fireeshii komatan kan jedhan matootee oduu isaa kanaa turanii amma gara balballoom isaaniitti hin darban. Rakkinoonni bara 2014 keessa turan namaa ta'urraa kan ka'e namoonni baay'een bara 2015 gaarii nuuf ta'a jedhanii eegaa turanis inni bara kanaa kan caalu ta'eera jedhanii barattoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa miila isaanii dhufan dubbataniiru. Odeeffannoo ispoortii dirree ispoortii irratti odeeffannoo haala qilleensaa irratti odeeffannoo biyya alaatti gaafa na argitan gaafadhaa amma saduuttaan dubbisa. Waggoota muraasa asitti rakkinoonni Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti akka malee hammaachuurraa kan ka'e lubbuu namoota baay'ee akka balleessaa fi akka baala harcaasaa kan jiru yoo ta'u duuti seera maleessaa fi dhumaatiin karaarraa maqe bakkeewwan baay'eetti mul'ataa ture. Dhugaan lafarra jiru kan biraa yoo ta'us baay'inaan kan miidhamaa jiru uummata nagaa ta'uun isaa immoo iddoo caalaa rakkinicha kan ammeesse ta'uu jiraattonni baay'een dubbatan. Bakkeewwan baay'eetti sababa rakkoo nageenyaa kanaan neetwoorkiin badee firri wal gaafachuufillee dadhabee. Sararoonni ibsaas garmalee manca'uu isaaniirraa kan ka'e namni aadaa durii ibiddatti deebi'ee bobeeffachuun dhaga'aniira. Iddoowwan garaagaraattis duuti namoota haala sukkanneessaa ta'een raawwatamaa jira. Nama qaluuf fannisuun hidhanii reebuuf rasaasa baay'een ajjeesanii gatuun shaakala qabatamaa ta'e itti fufeera. Reeffa namaa saree nyaachuu fi du'a namaa gubuun immoo akka waan fiilmii irraa daawwatamaa jirutti ilaalame. Kana dabalatee rakkoowwan akka addaatti godinaalee Wallaggaa arfan mudatan immoo daandiin konkolaataa cufachuun namni ba'uuf galuu dadhabee jira. Sababa konkolaataan dhibeef bakkaa bakkatti socho'uun dadhabamee namoonni kallattii ba'aaf galaa wallaalanii. Rakkoon kun kan isaan mudate keessaa barattoonni Diillaa Yuunivarsiitii wayita boqonnaaf gara biyyaatti galanis ta'ee wayita dhufan rakkoowwan hedduun isaan mudatee jira. Barattoonni baay'een kiiloomeetira dheeraa miilaan deemanii wayita dhufan korojoo isaanii dugdatti baataa akka turanillee dhagahame. Isaan keessaa barattuun Aggituun akka qoraaniitti wayita boorsaa yookiin korojoo ishee dugdatti hidhattee adeemtu miidiyaa hawaasummaa irratti suurri ishee ba'ee maxxanfamaa ture. Barataa yoomiyyuu lammeessaa immoo namoota sababa rakkoo nageenyaa kanaan bassoon fidatiin dhufan keessatti. Barataa muummee haayidrooliksii kan ta'ee fi miseensa koree tokkummaa duraanii Eliyaas Dheeraa immoo namoota appaareetii irra turanii akka itti dhufaa dhabanii miilaan deemanii dadhaban keessaa isa tokko ta'eera. Fokee Diillaa keessatti namoota maqaa gaarii qaban keessatti kan ramadamu barataa Qannoo Immiruuf Eliyaas Elektirikaalii immoo qeewarra isaaniitti gala kakatan. Barri 2014 hamaa ture barri 2015 waan gaarii nuuf fidee dhufa jennee abdannus iddoo caale jedhan barattoonni kun yeroo miilaan deeman barri 2014 gatii konkolaataatu dabalee bara 2015 immoo konkolaataa ijaan argaa dhabnes jedhan. Bara 2014 keessa kan hin turin diroonii waraanaa akka qamadiitti boombii gannutti harcaaste jedhaniiru. Waan hundumaa caalaa nagaa taatanii asitti argamuun keessan nu gammachiiseera kan jedhan immoo miseensota koree tokkummaa Fokee Diillaati. Pirezidaantiin Fokee Diillaa barataa beekamoo isaa nagaan deebi'uun keessan akka malee nu gammachiiseera jedhan. Barataa Tolasaa Fufaa waggoottan lamaan darbaniif koree tokkummaa keessaa hojjetaa fi haala dhiyeenya qabuun Fokee Diillaatti hordofaa kan ture nagaan dhufuun keessan hunda caalaa nu gammachiiseera jedhan. Kanuma wal qabatee sagantaan baga nagaan dhuftanii amma caan kabajamaa ooludha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa immoo odeeffannoo gaggabaabatti isin darba. Qaala'insi jireenyaa akka karaan itti fuunaan namoonni baay'een ministeera qonnaa irraa eeyyama marga nyaachuu akka baafatan dhaga'ame. Jijjiirama qaala'insa jireenyaa wal qabatee shaaworiin kana booda ji'atti takka akka galamu dhaga'ameera. Saamunaa qarshii 50 binnee kaalsii birrii 30 ittiin miicuuf afeera jedhan. Baantii qarshii 300 bitanii surree jalatti uffatu ta'in surree jalatti baasanii uffachuuf murteessaa akka jiranis dhaga'ame. Kanumarraa ka'uun kaaffeen Diillaa yeroo kaan zayitii liitira tokko nyaata guyyaa tokko hojjetu kana booda duwwaasaa hojjechuun murteesseera akkuma isinitti kennametti akka nyaattan kabajaan isin gaafanne. Gama baruuf barsiisuutiin waraqaa diingatiinsaa waan ol ka'eef assaayimentii hojjetanii galchuun hafee kana booda seesimentiin gabatee irratti barraa'ee tokkoon keessan deebisaa achumatti itti martanii galchu jedhama. Rakkoon xiinxaltoota akka keenyaa immoo qaala'insi jireenyaa kuyyoo akkasumaan itti fufe baruuf barsiisuun oduutti deebi'a kan jedhu ture amma oduu biraatti hin darba.
Bara kana cinni doormii barattoota baay'ee mudataa waan jiruuf barattoonni baay'een diidaa doormii kireeffachuu ragaa akka jiran dhaga'ameera. Barattoota ramaddiin doormiin bahanii fafee keessaa muraasni akka jedhanitti bakkee baanee mana kireeffachuuf carreen ragaa jirra jedhanii yoo dubbatan, isaan keessaa muraasni immoo ijaarsi doormiin isaa adda ta'e tokko mooraa Diillaa Yuunivarsiitii keessatti argamna waa'ee isaa iyyafataa jirra jedhan. Doormiin kun mana ciisichaa bareedaa, gola shaaworii fi gola mana fincaanii kan qabu yoo ta'u, bakkeewwan balbala isaa fuulduratti mimmiidhagoon ababaawwanii fi biqiltuuwwan garaagaraa akka jiran, iddoo namni taa'ee waayifaayi fayyadamus akka jiran dhageenye wayita nu waa'ee isaa qorannee fidhutti barattoonni deebii nuu kennanis nuunis hirriba keessaa kaane. Akkuma dhimma fooniitiif dhamaatan dhimma furaaf dhama'uu qabdu jechuun gareewwan fokkees diillaa garaagaraa dubbatan. Kaayyoon uumamuuf dhalachuu keenyaa inni guddaan waaqayyoo waaqeffachuu waan ta'eef barattoonni jireenya keessan keessatti isa kamiif dursa laachuu akka qabdanis ishee kan ammoo waan gaarii godhanii keessatti isiniif dubbataniiru. Oduu biraatiin barattoonni baay'een kilaasii jibbuurraa kan ka'e barsiisaan doormiitti dhufee akka isaan barsiisuuf gaafachuu ragaa akka jiran dhaga'ameera. Miidiyaan waliin isaan beekamne akka gabaasetti bara kana bara darbee caalaa namoonni laabireerii keessa taa'anii muganis dachaan dabalaa waan jiruuf sireen kan bara darbee caalaa laabireerii keessa akka seenuuf gaafatan. Odeeffannoo gaggabaaboo biraatiin bara kana hanqinni bassoo akkuma biyyaatti mudataa waan jiruuf barattoonni fireeshii boorii ganamaa jalqabdanii festaalii guurrattanii mandara siidarootaa irra deemtanii bassoo burcuqqoo tokko tokko akka fudhattan yoo yaaddes kan isiniif kennan waan hin jirreef barattoonni fireeshii of tasgabbeessaa. Ijaarsa galma guddicha Fokkees Diillaa kan addaan cite fakkaatu yeroo dhiyootti itti deebisuuf hojiitti galamaa jiraachuu barataa Amaanu'eel Immiruu Kumteessaa kan baroota kanaan dura addana irraati hojjetaa ture irra nu gidduutti argamuun ibsa bal'aa nuu kenneera. Ijaarsa kanatti dhiyeenyaan kan hordofu Amaanu'eel Immiruun yeroo dhiyootti hojiin kun hojiitti deebi'amee ijaarsi manichaa hin eegala jechuun miidiyaa keenyaaf dubbatanii turan. Yaadannoo fireeshotaatti darbaa. Fireeshonni wayita mooraa keessa turan fireeshummaa isaanii irraa kan ka'e rakkinoonni hedduun isaan mudachaa turu dubbatan. Yeroo jalqaba dhufnu mooraa keessatti akka wallaallee Fokkees harmeen keenya faamilii nuuf ijaartee turtus otoo nuti sirriitti hin bayyaanetti mooraa keessaa ba'uun barattoota seenarootaa baay'ee nu miidha jedhan. Akkuma nuti dhufneen barnoonni waldoota waan nu eegalchiisaniif otoo nuuf hin bariin seenaroonni mooraatii yaa'an nus immoo muuxannoo malee jireenya dhiibuu eegallee rakkoo nuti dabarsine laayyoo isinitti hin fakkaatiin jechuun yaada isaanii hin dabalan ibsataniiru. Waayifaa koonneektii goonee yeroo inni sirriitti dalaguu didu bahaa keejjii guunnee fayyadamaa turuun keenya immoo gaagaama dinagdee keessa nu buuse jedhanii. Akkuma beekamu bassoo walakkaa kuntaalaa fidannee dhufnus wal saalfannee tun baxabbaxa fi naguu. Beela hamaa nu mudatee dandamachuuf abukaadoo muuziin karaarraa nu dadhabnaan kaaffee seennee akka tajaajilan wallaallee taa'aa turre galuun keenyas beekamaa jedhan. Gaafa jalqaba kilaasii deemnee barsiisaan amma afaan Oromoo dubbatanii utuu eegnu dhugaatiin nu qabeeras jechuun miidiyaa keenyatti dubbatan. Akka yaada namoota tokko tokkotti immoo hiriirri kaaffee hiriira balaaleffannaa wayiiti seenee amma poolisiin bittinneessannee utuu dhaabannee eegnu namni baay'een nyaatan mana isaatti gale jedhan. Haalonni akka malee xaxamanii xaxaan sammuu nu xaxee hedduu xaaxaanii yoo nu xaxanis xaaxaamaa murraa xaxeessa nu kana keessatti immoo harmee keenya Fokkees Diillaa baay'ee galateeffanna jedhan. Nagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatii kanaaf qabu kanuma galateeffanna.